yaa bareeduuti yaa sa'aatiin kutti kottu kaganaan rafnaa maal eedami. Ana madura irimi nankam neetio sika be frara figati maal eedami. Hay akkam jechuudha kophaati yaa rafaa miti hortu kawajjumaan rafnaa. Arrantani hedduu natti tolleeti atumaan frara fi arraa furaan fudhachuu barbaada. Intal akkam jejjettasa ammaaliif si fuudhe dubee yoo kana taate. Hay obboleessa akkamitti kana jettaan ilmoo namaati miti abuura fudhachuun qabu ormaan makiinaa tumayyuu keessaa leedda bufan dhoo'ee faayidaa lata hay abuura fudhachuun qabuun. Intal na dhageeffadhu naasitti hima duraanuu bultii ijaaruu jechuun waraana labsuudha. Waraana labsame keessatti hafuura fudhachuun hin jiru. Yoo hafuura fudhachuu barbaadde duraanuma maaliif mana keessanitti nafin? Obboleessa Raashiyaa fi Yukireen uffisa waraana wallalanii lola daddaban waliigaltee waraana dhaabuu walii mallatteessanii lolachumatti muranii lola kanatti eegalatti gonkumaa hundaa fatu lola biyyaa fiqee kun. Egaa kas ta'e gaanaa fi attis waliigaltee bultii dhaabuu mallatteessuu qabna. Dhaabbachetti hangammaa isatti kattee horraafattee dhufta. Hai barsiisa wayin horraafadhe eegumaan bara mana barumsaa kana dhufeen waa manatti raanfadhee mana gaddeebi'ee dhufe. Mucaa horraate arraas sababan dhabduu isaati. Lakkii barsiisa arraan tana waan duraanitti miti waan biraa ta'e raanfadhee dhufe. Yoggu takka qalama dhiiftee yoggu takka yuunifoormii dhiiftee yoggu takka illee ati mee sababan dhabdu arra hoo maal dhiiftee tikka turteme. Lakkii barsiisa atumaan kallee gizaa baayoloojii nu barsiiftu shanyiin mi'oo dhiiraati liliyeena meeqan jenne. Sana naa miti hajee kitaaba saniif horraafachuu kee maaltu waliif fide. Yaa barsiisaa warra kitaaba saniin kijibsiisa jeetiin edaa anaafi micoon olaa kanyaa sun mi'oo xiyyatana bari zaabaa bulle. Ajaa'iba duuba tirileena meeqa ta'uu sii gartan. Yaa barsiisaa hanga isin taate maaliif garra egaa halkan guutuu lakkaa bullee qaxiraatti bulleetiin sababa saniin kun paantiin edda baafadhe irraanfadhee ganama kana eegumaan mana barumsaa jala dhufe. Yaadadhee gaddeebi'ee chimpaantii eegdachuudhaaf bara sababa saniif hin horraafadhe. Loluu beestimaan anarra booda kunoo si bira deemeen nageetti an raayyaa ittisa biyyaatiin galmaa'uu deemaati boru ganama wajjira dhageeti nageetti an si hojii taa'ee ganaan qama'u nama si hojii qama'u sineltu ganaa guyyaa kophaate mana keessa cirrukuun ciicisi jettu. Ciao. Hai qameessi toob ati murtee kana maaliif murteeffate biroo kiyyaan gizaan taa'u si hojiin taa'u beekaa gizaan deemuu si hojii gizaan nyaadhee dhugullee suma hojiin beekani. Ati kophaatti yeessan na dhiisee deemuufi an kophaatti hin jiraadhu akka meegaati deemte walumaan raayyaa ittisa biyyaa san galmoonee ana malee. Wow loluu kiyya arree isaa onnee dilatan horte ati dura yoggaa filmii keessaa namni qawwee wal dheewu qomeef qabatta akka waan ifii dhoomteetti arree isaa akkatti onnee dilatan horte si wajjin hin deemanaa jettu yes eega ta'eef hojii aanaa. Mee na dhiisi biroo kiyya an siif jeetti malee lola jaaladheeti miti kophaa jiraachuu kiyya jibbeetiin nin deema jee malee ani lola nin sodaadha. Baga nagaan dhuftan gara biiroo teenya maal isin haa gargaaru? Galatoomi Commander raayyaa ittisa biyyaatiin ta'uu dhufeeti nagalmeessi ammumaan tana. Wow nuti duraanuu dargaggeessa qabeetii waan barbaadnu maaltu karaayyoo ittisa biyyaa taatuuf si kakaase eenyuuf qabsooyte? Biyya abbaa kiyyaatiifiin qabsaa'u haa Commander. Tole siin galmeessaa. Amma carraan keetii ol seen mi'aati qawlaarra jukun. Commander si biraan dhufaa? Atis raayyaa ittisa biyyaa galmaa'uu dhuftana fakkaata. Commander gizaa amma luluu beestimaan galmeessi jirtu ularra ejjeetiin isa dhageeffachuu jira isaa wajjin dhufe anis raayyaa ittisa biyyaa na galmeessi isaa wajjin deemee loluu fedha. Mucaa dhama fixate. Nuti nama qabeetii kanan barbaanna kooftee deemuu barbaanna malee ati silaa eenyuuf qabsooyte? Kun gaaffii salphaa miti Commander biyya abbaa luluutiif hin qabsaawa.